adeemsa imala xurree jiruu fi jireenya ilma namaa keessatti gulantaan tarkaanfii bu'uuraa utubaan diriiraa fi jabaan gaaddisni badhaadhinaa fi migidaa bal'aan barcumni kabajaa sirnaa fi sirnaawaan jaalala. Jaalalti gosa yookiin akaakuu baay'ee qaba. Jaalala haadhaa fi abbaa, jaalala biyyaa, jaalala sabaa, jaalala hiriyyummaa, jaalala saala faallaa hedduudha. Amma yeroof kan irraa dubbachaa jirru garuu jaalala geengoon isii bal'aa fi caaseffamni isii wal qasaa tahe jaalala saala faallaa yookiin jaalala dhiiraa fi dhalaa yookiin jaalalleewwan irratti xiyyeeffanna. Jecha gabaabaa jaalala jedhu kana hiika salphaatti itti laachuun ulfaataa fi walxaxaadha. Ani garuu walxaxaadha jedhee bira kutuu irra akka hubannoof ta'utti yoon ibsuun jaalala jechuun akeeka namoota ilaalchaa fi yaadaanis adda addummaa qaban walitti guduunfu. Turjumaana yookiin tiraanisleetara namoota afaan lagalagaa haasawaniif afaan hiikuun wal taasiftu. Riqicha namoota ardii garaa garaa irra jiraatan walitti fidee wal qunnamsiisu. Gaaddisa agoobaraa namoota adda addaa kan baharii barraa kan dakaa baddaa walitti dhufee jalatti mataa walitti qabatudha. Shanshalata jabaa namoota pilaanetii Veenusii fi Maarsi irra jiraachaa turan harkisee walitti fiduun ardii lafaa irratti tokkummaa walitti haqaare. Funyoo urgaawaa nama lama hayyamaan geengoo takka keessatti walitti agaadha. Humna guddoo namoota uumamaan garaagaraa mooraa takka walitti qabuun labsii namoota gola golaa baasee wixina tokko jala akka jiraatan ajaju. Maagneetii humna addaatiin hoogganamee nama gamaa gamaa walitti nama dhiibu. Harkisa boroo baasee qorii takka keessaa akka waliin sooratan nama godhu. Guula kallattii faallaa irraa dhiibee akka waliin jiraatan nama dirquu fi akkasumas iccitii jiraachuu fi dhawaataan wal horaa dhufuu dhala namaatiif sababa ta'uu je'eetiin hiika. Jaalalli xannachi madda miira isii yookiin teessoon ajajoota isii sammuu yoo ta'u, qubsumti galma isii guddaan ammoo mooraa gola onnee keessa maddeeffattee guutuu qaama namaa keessa raabsamti. Jaalalti humna uumamaati. Jaalalti qabeenya ardiiti. Jaalalti kennaa gammachuuti. Jaalalti bu'uuraa fi fuftiiftuu latiinsa hidda sanyii namaati. Jaalalti afata furdaa uffata yabbuu jiruu fi jireenya keenyaati. Jaalala bu'uura isii jabaatee dirri isii gabbatee utubaan isii sirnaan dhaabbateetu gara galma bultii bareedaa fi bal'aa ijaaruutti nama geessa. Bultii keessattis jaalalli hawaajni yookiin mi'eessituun itti dabalame onnee qoraasumaa urgaawwan qoraafamte keessa akka aannan mi'iitti yoo habbuuqatan garaa nama qabbaneessitu yeroo mara unachaa jiraachuuf garuu murteessaan qabiinsa gahee dirqama nuti ba'an. If kenniinsa nuti humna guutuun goonuu fi kallattii gatii wareegama keenya irratti kan hundaa'u akka ta'e beekuun gaariidha. Egaa kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole karaa koomentiin naaf barreessaa. Yoo viidiyoon kun isinitti kan tolu ta'e yeroo biraatti qabadhee isiniif dhiyaadha kutaataa. Kana waan hordoftaniif galatoomaa. Channel kiyya subscribe godhaa.